Yooya oltenis nagaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduudhaaf qopheeffannee qabannee dhiyaanne irraan Usmaan Baay'ee sanbata darbee ajjechaan sukkanneessaan godina Matakkal aanaa Dibaat jedhamutti dhibbana uummata Oromoo irratti raawwatame waan tasa ta'e osoo hin taane kan itti yaadamee godhamedha jedhan jiraattonni. Ajjechaan kun sanbata xiqqaa darbee sadaasa 14 barkoom 2020 gara baritti namoota konkolaataadhaan imalaa turan irratti gara jabeenyaan raawwatame kan jedhan jiraattonni naannicharraa dubbifne maatii tokko keessaa namni 6 ta'an haala sukkanneessaan ajjeefamanii jiraachuus himan. Gocha kana kan raawwatan hidhattoota saba Gumuuzirraa akka ta'an himuun taatee kana keessaa hooggantoonni murna humnaan biyya bulchaa jirus dursanii osoo quba qaban uummata keenya ficcisiisaa jiru jechuun jiraattonni Matakkalirraa yaada isaanii bilbilaan OMN'f laatan komii qaban ibsaniiru. Ajjechaa raawwatame kanaan lubbuun Oromoota 46 darbuu himan jiraattonni gamas odeeffanne. Jiraataan naannichaa kun akka jedhutti gareen uummata irratti ajjechaa raawwataa jiru kun guyyaa har'aatis qabeenya hawaasaa kan ta'e loon 500 ol saamuun akka fudhatanii deeman ibseera. Manneen jiraattotaas garee weerara banee kanaan ibiddaan gubachaa jiras jedha. Godina Matakkal aanaa Dibaatii keessatti gaafa akka lakkoofsa bashaa kanatti gaafa 5 endatti guyyaa gaafa sanbata xinnaa barii jechuudha. Gumzoonni ganamaan qaamonni hidhatee konkolaataa dhaabachiiseetu tarkaanfii dukkanneessaa ta'e uummata irratti fudhatee jira. Tarkaanfii fudhatameenis gara nama olumaa galatti dura nama 43 ture hospitaala warra erga galanii booda warra dhumanii wajjin gara nama 46tu dhumee jira. Maatiin tokko irraa nama 6tti kan wanti kun irratti raawwate. Ilaa ka'umsi isaa wanti kun raawwachuu isaa dura guyyaa 3 dursanii sosochiin kun bal'inaan ture. Sosochii ta'aa jiru kan ammoo qaama mootummaa ilaallatutti uummanni jiraataa achis yeroo yerootti namoonni akkasitti hidhatan kuni akka isaan sosocho'aa jiran miidhaa geessisuuf akka isaan deemaa jiran furdursi gara OBDs jedhamu irratti nam tokko ajjeesanii nam tokko fuudhanii jedhamutti ol ba'anii adda addaa fudhatu jarri hidhatan jiran kuni. Bakka amma isaan dura tarkaanfii fudhatan kana lamaanis uummata Oromoo qofaatu hin ta'in uummanni garaagaraas kan duukuma dhume jira. Kan akka Gawaa, uummanni Gawaa duukaa du'eera, uummanni Shinaashaa duukaa du'eera, uummanni Oromoo duukaa du'eera baay'ee fudhatanii. Gaggeessitoonni aanaa sana sirriitti keessaa harka qabu. Baay'inaan Oromoo qofaarraa parsantii 90 Oromoo qofaarraa qawwee hiikaa turan. Qawween hiikamee erga dhumee booda jarri kun ganda sana. Raanuu kan ammaate erga gaafa itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Dammaqee Mokkonnin sabni Amaaraa hidhachuu qaba jechuun dubbateetii kaasee milishaa fi hidhattoonni Gumuuz kunneen nama gogaan isaa diimaa yookiin magaala ta'e kamiin irrattu tarkaanfii fudhachaa jiru jedha jiraataan Matakkal kun. Dhumarratti jiraataan Matakkal kun dhaamsa isaa miidiyaalee biyyattiitiif dabarseen sanyii fi saba filtanii boo'uu dhiisa. Sabaa fi sablammoota Itoophiyaa hunda ija tokkoon ilaala jechuun dhaamsa isaa dabarseera. Inni lammaffaa erga taanaa muummicha ministeeraa uummanni naannoo sana jiru hidhachuu qaba jedhee booda bal'inaan tarkaanfii adeemanii naannoo bifaan isaanirraa miidiyaan filatee booyaa qaamni midhaan yoo duubaateef dhimma isaanii miti. Isa kanammoo qabatamaan agarsiisaa jira. Inni kun biyyattiidhuma keessatti loogii siyaasaarra darbee loogii miidiyaadhaan beerii ilaalanii booyu malee lubbuu boo'u ilaalanii hin boo'anisuma. Ajjechaa Matakkal keessatti Oromoo irratti ta'e kanaaf kallattiin kan itti gaafatamu obbo Dammaqaa Mokkonninii fi murna isaa Bilxiginnaadha jechuun kanneen dhimmicha hordofaa jiran yaada kennaa jiru. Qeerroon Oromoo lola kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiruuf qalbii isaa hiruu dhiisee qabsoo ofiitiif dursa laachuu qaba jedhan qeerroon magaalaa Asallaarraa OMN'f yaada laatan. Murna kana hundeen buqqisuuf uummanni Oromoo qabsoo jalqabee gara fuulduraatti tarkaanfachiisu barbaachisaadha jechuun dhaamaniitiin jiran garasitti bilbiluun Faayizaa Eliyaas dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Uummanni Oromoo guutummaan guututti socho'ee murna humnaan biyya bulchaa jiru kana hundeen buqqisuu qaba. Akkasumas caasaa isaa jala hamma gubbaa jiran mara diiguu qabaa jaan qeerroon magaalaa Asallaa. Murni kun isa kaleessa qeerroo Oromoo rasaasaan ajjeesaa ba'edha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo kannuufi osoo hin taane fincila addaan hin cinne gaggeesse mirga abbaa biyyummaa ofii goonfachuu qabaa jaan qeerroon Asallaa irraa yaada isaanii OMN'f laatan. Biyyattiin waraana waliin gaggeessaa jirtu kana keessatti Biltsiginnaa jechuun biltsiginnaan paartii akka biyyattii kanaatti jiran keessaa biltsiginnaan diina Oromoo isa jalqabaa fi
kaleessas diina Oromoo har'as diina Oromoo akkuma Hacaaluun jedhe ka Oromoon diinni Oromoon ofirratti baateetiin hin deemu bilchiginnaadha. Bilchiginnaa jechuun kaleessa oppidoo ta'eetiin isa akka nadhii gammadaatii fi gootota hedduu isa Oromoo harkaa nyaateetiin ka jedhe har'as immootu akka Hacaaluu nyaatee Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa hedduu isaatiin nyaatuuf deemu bilchiginnaadha. Bilchiginnaa jechuun maqaa sagal jijjiirachuudhaan isa miidhaa Oromootiif qophaa'u jechuudha. Paartii maqaa sagal jijjiirataatiin miidhaa Oromootiif qophaa'u jechuudha. Tooftaa tolfachuun uummata Oromoo cabsuuf waan akeekkatameef Oromoon of dagatee rafee buluu hin qabu kan jaan qeerroon Asallaa wayita waraanni Oromiyaa gadi lakkisee kaaba biyyattiitti deemaa jiru kanatti uummanni Oromoo murna sirna nafxanyaa gadi dhaabaa jiru kana fonqolchuu qabaa jaaniin. Itti dabaluun kaayyoon lola kanaa fedhii nama dhuunfaa tokko jirra oolchuuf gaggeeffamaa kan jiru ta'uu eeruun kana keessatti Oromoon meeshaa waraanaa hidhatan dhimma nama dhuunfaaf loluu dhiise uummata ofii bira yeroon dhaabbatu amma ta'uu dhaamanii qeerroon Asallaa yaada isaanii OMN filaatan. Uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee qabsoo finiisuun murna kana hundeen buqqisee caasaa isaa gadiirraa eegalee hanga gubbaatti jiran hunda diiguu qaba jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa yaada nuuf laatan yeroo waraanni sirnichaa fuula isaa gara kaabaatti deeffatee jiru kanatti qabsoo keenya cimsinee hidhamtoota keenyas baraaruu qabnas jechuun himaniiru. Na'imaa Umar. Murni abbaa irree humnaan biyyattii dhuunfatee bulchaa jiru tibbana lola uummata Tigraay irratti bane sababeeffachuun waraana isaa Oromiyaa keessatti uummata Oromoo fixuun dararaa ture funaanee gara Tigraayitti geessaa jiraachuun gabaafame. Uummanni Oromoo carraa kanatti fayyadamee tokkummaadhaan ka'ee qabsoo isaa finiinsuun murna kana hundeen buqqisee caasaa isaa gandoota kaasee hanga gubbaa jiran hundatti diiguu qabaa jaan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa dubbifne. Kaabinoonni aanaa fi caasaan gadi jiran martinuu sodaa guddaa keessa galanii waan jiraniif kanaaf isaan kanneen irraa fagaachuu osoo hin taane itti dhiyaannee tooftaadhaan akka isaan gara uummata isaaniitti dhiyaachuun wajjin kaan gochuun sansalata murna kanaa kukkutuu qabnaa jaan. Yeroo kanatti fayyadamuun qeerroo fi uummanni Oromoo hoggantoota siyaasaa keenya kanneen saba isaaniitiif jecha jireenya isaanii dhiisanii mana hidhaatti dhukkubsatanii rakkachaa jiran kanneen akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fa'aa fincila guddaa gaggeessinee yoo harka diinaatii baafachuu baanne cancalli ukkaamsaa nurratti hammaataa buluun shakkii hin qabu jaan qeerroon shaggar kun. Kanaafuu uummanni keenya kan dur caalaa jabaachuun qeerroo cinaa hiriiree hojiidhaan waan tokko agarsiifne hidhamtoota keenya baraaruudhaan mootummaa mataa keenyaa Oromiyaa keessatti gadi dhaabbachuu qabnas jaanii jiru. Qeerroon amma ijaarsi yookaan caasaan mootummaan kun gandarraa kaasee amma federaalaa qabu baay'ee laaffatee sadarkaa bukkutaa ciccituutu irra ga'ee jiru waan ta'eef qeerroon kana amma carraa kana fayyadameetu kaabinoota ganda keessa jiru haalli ittiin hubachiisanii kaabinoonni ganda keessaallee amma mootummaan kun digaa jira waan ta'eef sodaa guddaa yookaan immoo adeemsa gara qeerrootitti makamuu yookaan adeemsa gara qabsoo uummata Oromootitti makamuu qabanii. Kanaaf warra sana jibbaan yookaan arrabsuudhaan maalidha warra sana ofirraa fageessuutu hin taane warra sana ofitti qabnee raawwanneef itti isaan gadi buusan kana barree isaanii san barreetu sansalata san gadi buusaa jira san kukkunnee keessa gallee mootummaan kun itti kufuu danda'u yaaluu qabnaan jedhaani amma carraan kun carraa bal'aa nuuf baname sana yaadaani akka nama tokkootiitti jechuudha. Maaliif dura waraanaan ukkaanfame qeerroon isaa ta'u uummanni Oromoo gaaffii yeroo yeroodhaan gaafatu irratti waraanaan ukkaanfamaa ture waan ta'eef amma immoo waraanni biyya kanaa diigameera harkaa jechuu irra geenyeerra waan ta'eef carraa kana fayyadamee qeerroon gandarraa kaasee hamma magaalaa keessa magaalaa kutaalee magaalota naannolee irra jiran marti karaa adda addaatiin wal dubbisee caasaa kana kunneetoo mootummaan Oromiyaa mataa isaa danda'e mootummaa cimsaa dhaabbachuu bifa danda'uun of qopheessuu qaba yookaan ka'uu qaban jedhaani. Uummanni Oromoo hayyootaa fi hooggantoota isaa kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif bahee falmachuu qaba jedhan qeerroon magaalaa Nageellee Booranaa irraa yaada isaanii OMN'if laatan. Waraanni TPLF fi mootummaa Biltsiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan uummata Oromoo hin ilaallanne waan ta'eef Oromoon qeessaa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuun dhaamaniiru. Maammoon Morkamaa garasitti bilbiluun dhimma kanarratti waan qindeessa qaba.
Uummanni Oromoo Swaayoonni fi hooggantoonni isaa badii tokko malitti mana hidhaatti dararamaa jiran deebanii manatti galuu hin qaban bakka tokkotti wal dhageettiin bahanii falmachuu qaban jechuun qeerroowwan Nageellee Booranaa yaada isaanii bilbilaan OMN'f laatan. Qeerroowwan keessaa namni bilbilaan dubbifne tokko akka jirutti yeroo mootummaan Bilxiginnaa fi TPLF olaantummaa isaanii walitti agarsiisuuf jecha waraana walitti banan kana uummanni Oromoo ammoo caasaalee gandaa fi aanaa kan mootummaa Abbaa Irree kana utubee uummata keenya hiraarsutti jiru of harkatti galchuun qe'ee ofii dhuunfachuutti irraa eegama jedhan. Caasaaleen amma jiru kamaa yeroo mootummaa TPLF sana uummata keenya dararaa turanitu ammallee gandarraa hanga godinaatti uummata keenya dararaa jira kan jedhu maddii keenya kun gufuu qabsoo uummata Oromoo warreen ta'anii fi